Ashama harka fuune ilmaan Oromoo kanneen biyyoottan garaa garaa teessanii dalagaa makiinaa keessa taa'aa dalagachaa meeshaa dhiqaa iddoowwan garaa garaa teessanii nu daawwachuutti jirtan karaa fuula miidiyaa keenyaa TikTokii fi Facebookaan nu daawwachuutti jirtan hunda keessanuun nageenya keenyaa kan onnirraa burqe bakkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'u isiniin jenna. Arraan tana maaliif dhuftee yoo kanaan jettan taate wanni dhufneef waa'ee dhimma ijoollee Suud Arabiyaa mana hidhaa Suud Arabiyaa keessa jirtu san waa takka lama irraa isinii dubbadha. Yoo naa dandame yeroo viidiyoo tan edit godhu irran isiniif haa fuula iskiriinarraa waa'ee takka dubbiseetin ture. Wanni sun community Itoophiyaa community Suudi maal jetti waan akkasii garuu community Suudii keessa jiru ta'u Oromoo taate ta'e Itoophiyaa taate hin beekun nama share godhee argee wanni sun hedduu nama rifachiisa. Osoo Mukhtar Khadir kan ambaasichi jiru hoogganu kan Itoophiyaa bakka bu'eechi jiru jala deeme osoo inni jala deemu jira waan hin godhin hin jiru galateeffach maal irraa galateeffa osoo jala deemu jiraate ijoolleen tun waggaa takkaa olii fi osoo jala deemu jiraate maaliif ijoolleen lamaan sun maaliif duuti nutti murtooyti nama 47 keessaa namni 2 du'ee jira kaan ammoo ajjeesu jiranii irraa dhaabbatanii wanni ammatti beekamu takka hin jirtu namni 2 du'uun shuur kan 45 hafe immoo takkaan ajjeesu jiranii 2 ajjeesu jiranii 3 ajjeesu jiranii wanni irraa beekamu jiru tahee waggaa tokko guutuu osoo jala deemanii ambaasiin osoo jala deemte qaattakka mootummaan Suudii dhiifama godheef ijoolleen tun kara biyyaatu galte takkeessa kana lammaffaan maal seete warri baala sammuu nama hadoochu bineentii tana fuudhee Suud Arabiyaa tana geessu jiru arraa miti gaafa mallas jirus geessaatuma jiran laal mee Oromoo waa adda hubadhaame gaafa sanis gaafa wayyaaneen biyya bulchu jira jennu sanis numa geessan garuu haduuti itti murtooyte ajjeesan hin dhageenye aan akka mataa kiyyatti ammoo umrii itti muran dhageetiin jira amma gurbaan tokko biyya teenyatti waan tana osoo hafu dheengadda gaafa biyyiin aangoo qabate san biyya gale waggaa 15 mana hidhaa Suud Arabiyaa san keessa taa'aa ture waan kanarratti qabame dhuguma jala deemu jiranii dhimmamuuf jiranii moo wanni bakka bu'aan ambaasii kachi jiru kun gaafii namoota hundaati waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Mukhtar Khadir galateeffachuu qabna mixirqiyyoo godhuuf qabna goota keenya maali an hin beeku goota keessan ta'uu danda'a boobar gaafa mallas jiru san yaa mallas akka Oromoon keessa jirtu osoo guyyaa sa'aat akkasii hayyamtee qabrii kaatee ilaalte ummanni kanke Itoophiyaan akka ta'u jirtu silaa garte waa gaddeebiteen ciiftu waa qabrii san keessa hin ciiftu yaa mallas akka Itoophiyaan ta'u jirtu akka Itoophiyaan itti wal fixu jirtu yaa mallasaa silaa garte
سلا قرتي وقبري خسن جبت خاتين ولجت ردي بتيتي جنة ربي سي خلاتو تنتاني مالي يا سلا سما فين قرد يا ملسا جنة ربي مالن قرقا شهادة مالي دوتي يا ملس ويو بيا ستة سلبتو يا ملسا يا ملسا فاتي دوتي Oromoon mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti raammoyte osoo lubbuun jirtu yaa mallasa eefaati duute Oromoon biyya namaa keessatti qalamte way dhageesse yaa mallasa eefaati duute Oromoo bar amaarri qalee muka mataa itti kaayee irratti dhiichise yaa mallasa kana way dhageesse atechitti dhufanii way sitti himani yaa mallasa eefati duute baro Itoophiyaan keessatti Oromoon osoo lubbuun jirtu bari ibiddi irratti shitame gubatte way mallas yaa mallasa osoo ati jirtu osoo eefati duute yaa mallasa haadha yaamanii ilmoo fuula isii duratti ajjeesa yaa mallasa tana yoo dhageesse way yaa mallas biyyaan sitti haa salphattu wallahi yaa mallas wallahi silaa jannata rabbii sumaafin kadhadha jannata rabbii sii kadhatu hin taatu maalin sii kadha yaa mallas way biyyaan sitti haa salphattu yaa mallas silaa ati jiraatte Itoophiyaa way kana taati yaa mallas silaa ati jiraatte lammiin teenya Saudi Arabiyaatti way dhumti yaa mallas bar maal jette beeyta ummanni kiyya harka qullaa deemeti shaanxaa maallaqa shaanxaa guutee galaa dhiisaa jette bar mee gara laafin akka kan keetii kun eessaa dhufeen bulcha yaa mallas wayyo du'a rabbiitiin namarraan oolle malee silaasumarraan oolcha wallahi eefa du'anii ka'uutu hin jirre malee yaa mallas silaasuma kaafnaa barnutti way